abaye malo boya abaye malo karra gese ma folse ne jalo karra gese ma folse kan kufe ana kan bade wayyaa kooti gabaan maafnatti kofalti jedhe namichi jedhani waa'ee kolfaa kana namicha qofa miti kan dubbate jaartiinis kolfi ati anaan alangaatu duddana kutee jette ufuu qabachuu dadhabde jedhani kana waa malee hin kaasne manni waa malee naaru mitiire yaada dheeraa hanga arbuu qalbii malee ijin argu nana mana nanabdadha barri gaddaa barri hamaan akka darbu dubartii guddoo simbo qabeettii tokkotu ture mucaa heerumsiifachaa jiru cidha gubbaa jiru jechuudha oliif gaddeemanii keessummaa simatu xinnaaf guddaa harka fuudhu nama beekaniif hin beekne hunda dubbisaa itti kolfaa deemu qaama isaanii hundumatu kolfaa ootuma akkas jedhanii anaan na bira ga'anii akkaataatti oromoon nagaa nama gaafatu sanaan gammachuun guutamanii natti marmanii harka isaanii lamaan dugda koo gubbaa chap 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 godhanii na dubbisanii isa booda narraa siqanii ija keessa na ilaalaa akkas naan jedhanii kana booda osoon du'ellee hin gaabbu naan jedhanii asitti dubbiin badeegaa namichi tokko kan cina koo dhaabbachaa ture akka titiisa baaduu lixxee dhufee dubbii keenya gidduu seene dubartii kana ija keessa laalaa isin nama guddaa miti ergan du'e hin gaabbu jechuun maal jechuudha erga du'anii booddee gaabbuun jira isaaniin jedhe dhugaa isinitti muuftaanaanii ayyaana keessan kan isinirraa fudhatu isinirraa qabu malee dubartii kanarraati ayyaana isaanii fudhate namichi kun nama qalbii dabarseera jedheen dubartii kana qabee xiqqoo ishee irraa akka siquu ta'e dubartiin kun garuu ija hamaatiin lafaa kaasanii namicha kana lafarraa ol fuudhanii akka yaada kootiitti fuudhanii qileetti kan darban natti fakkaata. isa booddee anaanis achitti na dhiisanii qajeelanii namichi kun garuu yoom na bira hafa isinitti fakkaate dhufee bakka dhaabadhutti gaaffiin siif qabanaan jedhe otoo deebii koon eegini gaaffii isaa itti fufee akkas jechuudhaani oromoon guddaa xiqqaa maaliif ta'e sooressa dhabaa maaliif ta'e goota lunna maaliif ta'e jedhee deebii koo osoon eegini ba'ee na biraa kute gaafiin guyyaan waan qabatee deemuun beekanii guyyaa kana namicha kana maal akkanatti erge hin beeku dhugaa dubbachuuf taanaan dubartii kanarraa ayyaana isaanii fudhate ni gurraachesse anaan garuu yaada guyyaa guutuu sammuu koo keessa naanna'u naaf kennee deeme dhugaa isinitti muuftaanaan bakkan jiru kana osoo jara sana jira ta'e warra dabballee sana jira ta'e warra ajjeesee duuneerra jedhu sana warra fixee dhumneerra jedhu sana warra ukkaamsee ukkaamsamneerra jedhu sanatu jira osoo ta'eeti maal jedhanii akka gabaasan beektu eeyyee ceedee guyyaa sanaa ceedii abaluu gidduu ture guyyaa irraa geggeeffamaa ture ukkaamameera
jechuun isaanii hin oolu ture. Kan ukkaamame immoo jara isin beektan sanaan jedhanii eeyyee jaruma sanaan jedhanii gabaasuun isaanii hin oolu ture. Maal kofal ture? Jara jechuun koo waanan sodaadhe isinitti fakkaateetu moo? Lakki. Ani moo hin sodaadhu. Goonka hin sodaadhu hin sodaanne. Garuu maal yaadadhe beektu? Dubartiitu haadha manaatu mucaa qabattee deemaa turte. Ganama bariidhaani. Abbaan immoo qaama dhiqachuu fi dhaabataa jira gara gamaa. Yeroo kana mucaan meeshaa hormaataa abbaa isaa dhaabbatee jiru argee haadha isaa waamee harme agartee jedhee meeshaa hormaataa abbaa isaa dhaabbatee jiru haadha isaatti agarsiise. Haatis yeroo kana ofitti amanamummaa guddaan konfiidensii cimaadhaan utuu kana ni sodaanna ta'e atiyyuu hin dhalattu turte jedhanii. Eeyyee sodaa fi isinitti hin fakkaatin jechuudhumaa fi jennaan jenne malee nama jaallatan maqaa dha'uu dhiisuun aadaa Oromoo keessaa akka jiru hin beektanii? Eeyyee addooyyeen naannoo keenyaa shamarranii eeyyee maqaa wallagatti tureen jedhe bara har'a jiraachuusaa isa kana qofatu beeka. Eeyyee addooyyeen hiriyyaadha. Hiriyyaan hiriyyaa ta'eef miti hiriyyaa icciitii waliif dabarsuudha. Eeyyee icciitii walii kan eegutu addooyyee waliin jedha. Bara si'anaa garuu eeyyee kan maqaa namaa nagatu addooyyee qofa ta'uu dhiisuu danda'a. Masaanuun argaa keessan hin barbaanne isin argee waa tokko ijaan isin ilaaluuf kan hin barbaanne maqaa keessan lagatee maqaa masoo isinii baasee isin waamuu danda'a. Yoo barbaade 5 yookaan 50 isiniin jechuu danda'a. Jaalala hamaadhaan jaalala keessaniin jaalala maraachaa yoo qabe immoo 5 yookaan 50 jedhee isin waamuu danda'a. Waan fedheefiyyuu namichi kun summii sammuutti nanaqee deeme. Jaartii irraa ayyaana isaanii fudhate. Anaaf garuu gaaffiin guyyaa guutuu yaadu naaf kennee adeeme. Eeyyee jaartiin sila oliif gaddeemanii xinnaaf guddaa harka fuudhanii nyaadhaa dhugaa maal turrate jedhanii boolli isaan liqimse mul'achuu dide. Lafa isaan galan hin wallaalame. Anis mana baqqoo jirti baqqoo godoo jirti akkuma jedhan sana bakka cidhaan jira malee yaada kooni yaada namichaa kana duukaa bu'ee gola Oromoo qe'ee Oromoo keessan oole. Oromoo isa manarraa buqqa'e isa ajjeefamu isa hidhamu isa gidirfamu hunduma isaatu ija koo dura dhufee dhugaa dubbachuuf taanaani. Garuu haasaan namicha kanaa seenaa tokko na yaadachiise. Ija namichaa keessaa hubatu bu'ee jennaani jaldeessa guddisaa jiru waameetu. Ija koo keessaa hubatu bu'ee mee keessaa naa fuudhi ittiin jedhe. Yogguu kana jaldeessi ija namichaa keessaa fuudhe. Namichi yeroo kana akkam na goote jedhee gaafanne jiru jaldeessi. Ani akkam beeku godheeraa akka ta'e immoo abbaatu of beekaa abbaatu adda baafata waan ta'e ittiin jedhe jedhama. Dhugaa dubbachuuf taanaan akka namichi kun jedhe Oromoon xiqqaa guddaa xiqqaa maaliif ta'e sooressa dhabaa maaliif ta'e jagna lunna maaliif ta'e jedhee kan of gaafatu saba kana
eeyyee kan of gaafatee waan ta'uu qabu waan amma hojjetamaa jiruuf gochamaa jiru kun Oromoon fayyadaaf hin fayyadu kan adda baafatee tarkaanfii barbaachisu fudhachuu qabu Oromoodha saba kana isiniin jedha galatoomaa.